Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Ergaa Roomaa ilaalaa jirra. Ergaa Roomaa boqonnaa tokko finne har'a boqonnaa lammaffaa amma walakkaatti irraa ilaalla. Lakkoofsa baay'ee qaba. Naannoo lakkoofsa 29 wayii qaba. Nuun garuu amma lakkoofsa 16tti kan jirutu wal wajjin hin daddafne ilaalla jechuudha har'a. Boqonnaa lama kana guyyaa lamatti finnaa. Har'a walakkaadha yoo geenye torban irraa immoo lafa dhaabne itti fufnaa. Boqonnaan lama kun xinnoo yaada baay'ee bilchaataa fi yaada baay'ee appilikeebilii qaba. Kanaaf akkasiin turuutti hordoftan nan barbaada. Amma danda'ametti cuunfeen tuni dhedheeressin boqonnaa lamaan kana yoo dandeenye achi bubbutuu waan qabnuu fi walii wajjiniin dubbifanneetu yaadota gurguddaa as keessaa cuunfamanii ba'an immoo walii wajjiniin gara cuunfuutti adeemna. Jalqaba garuu hin dubbifan walii wajjiniin Roomee boqonnaa lama lakkoofsa tokko kaafne amma lakkoofsa 16tti kan jiru suuta qasanneema dubbifanna akka nuu galuu danda'utti. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Kanaafis ati yaa isa nama biraatti faraddu waan itti qabattu hin qabdu. Waan itti qabattu hin qabdu kan jedhu kana eessatti yaadattu argitanii kanaan dura barumsa kana barachaa warri turtanii waan itti qabattu hin qabdu kan jedhu boqonnaa tokko keessaan argattu mini waa'ee General Revelationii gaafa dubbatu waan itti qabatan hin qabanii lakkoofsa 20 Waaqayyo karaa uumamaa ofiisaa mul'iseera waan ta'eef waan itti qabatan hin qaban kan jedhu lakkoofsa 20 argattu boqonnaa tokkorraa jechuudha. Boqonnaa lama kana lakkoofsa tokkorraa gaafa dhuftanii argitan waan itti qabattu hin qabdu kan jedhu ammas irra deebi'ee tunni dubbatu agarraa jechuudha. Attention keessan baay'een barbaada wal hidhatee deema barumsa kun waan ta'eef jechuudha. Kanaafis ati yaa nama biraatti faraddu waan itti qabattu hin qabdu. Waan itti qabattu hin qabdu kan jedhu Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 20rraas in argina. Ati inni namatti faraddu isuma namichi sun hojjete waan hojjettuuf firdii isatti faraddeen ofitti hin faradda. Nuyi garuu firdiin Waaqayyo inni warra waan akkasii hojjetan irratti dhufu qajeelaa akka ta'e hin beekna. Ati yaa namanaa warra waan akkasii hojjetan itti faradda. Ofii keetii immoo suma sana yommuu gootu firdii Waaqayyoo jalaa baqattee kan baatu sitti fakkaata? Yookiis baay'ina gaarummaasaa, obsasaa, siif danda'uusaa salphaatti ilaaltaare? Gaarummaan Waaqayyoo gara gedderannaa yaada garaatti akka si geessu hin hubattuure? Mata jabina keetiif yaada garaa keetii gedderachuu diduu keetiin garuu guyyaa dheekkamsaatiif guyyaa firdiin Waaqayyoo inni qajeelaan itti mul'atuuf dheekkamsa ofirratti walitti hin qabda. Waaqayyo nama hundumaafuu adda addaan akkuma hojii isaatti gatii kennaaf. Inni warra obsaan waan gaarii hojjechaa guddina ulfina hin darbine jireenya hin bannes Waaqayyo biraa argachuu barbaadaniif jireenya bara baraa hin kennaaf. Namoota warra ofittoo warra dhugaaf abboomuu diduudhaan seera Waaqayyo malee jiraachuudhaaf abboomamanitti garuu in dheekkama. Isaan in ifatas. Dhiphinniif gidiraan lubbuu nama hamaa godhu hundumaatti hin dhufa. Kunis duraan dursee nama Yihuudii irratti akkasuma nama Yihuudii hin ta'in irratti hin dhufa. Amma turoomaa kana turutti na duukaa qayyabachaa jirtu ta'ee waan an dubbisu hundumtuu baay'ee isinii gala ture baay'ee. Fakkeenyaaf amma kunis duraan dursee kan jedhamu eessatti argitan kanaan dura barumsa guyyaa 7 guyyaa 6 baranne keessatti boqonnaa tokko keessatti yaadattu mini waa'ee qajeelummaa gaafa dubbatu maal jedhaa? Lakkoofsa 16 boqonnaa tokko ani wangeelatti yeella'u innumna Waaqayyoo isa warra amantii qaban hunduma duraan dursee warra Yihuudotaa akkasumas warra Giriikootaa fayyisuudha jedhe boqonnaa tokko 16. Boqonnaa 2 lakkoofsa 10 immoo maal jedhe? Guddinni ulfinni nagaanis nama waan gaarii lakkoofsa 9 dhiphinniif gidiraan lubbuu nama hamaa godhu hundumaa irratti hin dhufa jedheetu kunis duraan dursee nama Yihuudii irratti akkasumas nama Yihuudii hin ta'in irrattis hin dhufa. Lakkoofsa 10 irra geenyeera. Guddinni ulfinni nagaanis nama waan gaarii hojjetu hundumaaf hin kennama. Kunis duraan dursee nama Yihuudiif ammas irra deddeebi'ee maal jechaa jira? Duraan dursee nama Yihuudii boqonnaa tokkorraa akkas jedha. Boqonnaa lama lakkoofsa 9 duraan dursee nama Yihuudii jedha. Lakkoofsa 10 irraas duraan dursee nama Yihuudiitiif akkasuma nama Yihuudii hin ta'iniifis hin kennama. Waaqayyo nama waliin caalchisu. Lakkoofsa 11 Waaqayyo nama waliin caalchisu. Warri seera utuu hin qabaatin yakkan hundinuu seerichi utuu hin ilaalamin hin dhumu. Warri seera qabaatan yakkan hundinuu seerichaan isaanitti hin faradama.
Warri seera dhagaan waaqayyo irratti qajeelotan ta'an waan seericha abboon warri godhan garuu qajeelotan ta'u. Yihuudoota kan hin ta'in warri seericha hin qabne uumama isaaniitii waan seerichi isaan irraa barbaadu yeroo hojjetan yoo seericha hin qaban ta'e iyyuu isaan ofuma isaanii keessaa seera qabu. Isaan hojiin seerichi abboomu garaa isaanii keessatti akka caafamee jiru in argisiisu. Dhageettiin garaa isaanii akkasumas yaadni garaa takka takka isaan hadheessaa takka takka immoo isaaniif falma. Isaaniif falman waa'ee kanaaf dhugaa ba'uu isaaniiti. Akka wangeela ani barsiisutti guyyaa Waaqayyo harka Yesuus Kiristoosiin dhoksaa namootaa bakkee baasee faradutti wanti kun hin beekamaa jedha. Lakkoofsa tokko immoo 16 dubbisne baay'ee namatti tola. Boqonnaa tokko irratti dheengadda maaliin xumurre? Boqonnaa tokko warri yeroo darbee barachaa turtan maaliin xumurre boqonnaa tokkoffaa? Waan babbaranne keessa gaggaltanii gaanuma qayyabattoodhee yaada. Boqonnaa tokkoffaa maaliin xumurre? Namooti Yihuudii hin taane jireenya cubbuu isaan jiraatan ilaaluudhaan xumurre. Isaanii Waaqayyo dabarsee sammuu isaaniitti isaan kenneera kan jedhuun xumurre torban darbee jechuudha. Sammuu isaaniitti dabarfamanii waan kennamanii fi cubbuu hin hojjetu hin gaasin jedhanii in ejjuu, in hamatu, dabarsanii nama kennu, namarratti ka'u, qalbii hin qabanii, jaalala of keessaa hin qabanii, ho'a hin qabanii, waan isaan gammachiisu malee waan Waaqayyo hin gammachiisu irraa dhimma hin qaban waan baay'ee boqonnaa tokkorraa zarazzaree dubbata. Waa'ee eenyu dubbata? Tuna dhugaa dubbattan akka jaalladhu waa'ee eenyu dubbata? Boqonnaa tokkoffaan barumsa waan ta'eef yoo na duukaa dubbattan baay'ee isinii galaafidha. Waa'ee eenyu dubbata kun? Ofuma harkataa jechuudha. Waa'ee eenyuutiin jedhe boqonnaan tokko namaa isaa ol waa'ee eenyu dubbata? Saba Waaqayyo. Mooraalii namaan laatu suma dhugaa. Boqonnaa tokkorraa ilaa waldaa keenya. Boqonnaa tokkorraa waa'ee Ormootaa dubbata. Waa'ee Ormootaa dubbatan nam torba guutuu iyyaa ture waa'ee isaaniiti. Waa'ee Ormootaa dubbata. Ormooti kuni warra dabarfamanii sammuu isaaniitti kennamanidha. Waaqayyotu dabarsee sammuu isaaniitti isaan kennee kan jedhuun ilaallee raawwanne amma gaasa keessa deebi'uu hin danda'an. Utuu isin ispiidii qabattee na wajjin deemtanii waan baay'ee baranna turre amma ispiidii keessanii ta'a barumsi keenyas qophiin koos maal koos gabbu'aa deema. Aktiviitiin keessan haroonni gabbu'aa deema waan ta'eef keerlesii na godha xuruutti na duukaan buutan taanaan. Boqonnaa lama kanarraa waa'ee eenyu dubbataa kan jedhuun jalqabna. Amma dhaggeeffachaa ollee qabni boqonnaa lamarraa maal jedha? Kanaafis ati yaasa nama biraatti faraduu jedha. Kanaafis kan jettu wal qabsiistuudha. Boqonnaa tokko boqonnaa lama wal qabsiisaa jechuudha. Boqonnaa lama kanaafis jedhee jalqaba taanaan wanti boqonnaa tokko irratti barreeffame boqonnaa lama kana hubachuudhaaf dirqamadha jechuudha. Amma kanaaf ana jette isin deebisa. Boqonnaa tokko irratti maaltu maal ta'ennaan kanaafis jedhee Waaqayyo dabarsee yaada isaaniitti isaan kenne. Maaliif? Karaa general revelation yookaan karaa uumamaa Waaqayyo aduu baasnaan, Waaqayyo gannaaf buna wal jijjiirraan, Waaqayyo halkaniif guyyaa wal jijjiirraan, Waaqayyo xinnaa guddifnaan, Waaqayyo biqiltuu boolla keessa bu'e fuudhee guddifnaan kana ilaaltanii jiraachuu koo baruu dadhabdanii. Waaqayyoon beekuun barbaannu jettanii, Waaqayyo waan jiru iyyuu miti jettanii. Sabi Israa'elis akkasuma na qoraa ture. Kanaaf Waaqayyo ofiisaa karaa uumamaa mul'iseera waan ta'eef maal hin qabdan? Waan itti qabatan hin qabdan. Anoo wangeela dhageenya jechuun dandeessan. Jedheetu warra Gooftaa Yesuus Kiristoos hin jiru jedhan, warra Waaqayyo hin jiru jedhan, warra eetistoota, warra Israa'elii ala jiran, Israa'el Waaqayyo jira jedhee amana. Waaqayyo tokkicha jira jedhee amana. Boqonnaan tokko amma dhumaatti waa'ee maal dubbata? Waa'ee warra Ormaa dubbata. Amma gaafa inni kana dubbatu warri Yihuudootaa immoo maal jechuu jalqabanii? Warra Gooftaa hin qabne irratti boonuu jalqaban isaan immoo. Boonuu jalqaban. Warri kun warra firdiif qophaa'anidha. Warra dabarfamanii kennamanidha sammuu isaaniitti. Keessuma ba'anii immoo dheengadda isinitti meeratee yaadadhu saroota jedhanii waamu turan. Nama Yihuudii hin taaneen saroota jedhanii waamu turan. Isin sarootadha bakka. Warri Itoophiyaa kun warri iddoo garaagaraa kun sarootadha. Kanaaf dheekkamsa Waaqayyo jala jiru jedhaniitu booste gochuu jalqaban. Kanaaf boqonnaan lama amma dubbifanne kun waa'ee ijoollee Israa'eliin dubbata. Warra billaa lama qabadha. Waan nama dubbataa jiru kun. Billaa isaa tokkoon boqonnaa tokkoffaa irratti warra Ormootaa rukuteetu gaafa inni warra Ormootaa rukutu warri Yihuudootaa immoo gaafa isaan of tuulan billaa isaas deebisaa jira jechuudha. Warra kamitti? Warra Israa'elitti billaa isaa deebisaa jira Phaawulos. Kanaaf maal jedhee jalqaba? Kanaafis kamiifis waa'ee warra Ormootaa san dubbadhee isinis na duukaa buutanii baay'een dubbateen asinuu rakkina qabdu jechuu jalqabaa jira jechuudha. Ati yaa isa nama biraatti faradduu
waan itti qabattu hin qabdu. Atis nama biraatti hin faradin. Warra Yihuudii akka isaan ta'an duwwaa akka isin bartan barbaada. Tintanaasaa keessatuun hin galin. Amma gaa boqonnaa lama tokko amma sadii kanarratti waa'ee maalii dubbata? Garaagarummaa warra Yihuudootaaf warra Yihuudoota hin ta'inii gidduu dubbata. Irra deebiin dubbifannaa laakka jedha. Kanaaf ati yaasa nama biraatti faraddu waan itti qabattu hin qabdu. Ati inni namatti faraddu isuma namichi sun hojjete waan hojjettuuf firdii isatti faraddeen ofitti hin faradda. Nuyi garuu firdiin Waaqayyoon warra waan akkasii hojjetan irratti dhufe. Waan akkasii kan jedhu waan akkamii tam? Warra waan akkasii hojjetan warra waan akkamii? Warra homoseksuwaalitii geggeessan, warra dhiiraaf dhiira olii wajjin ejjan boqonnaa tokko irratti ilaalaa turre, warratu Waaqayyo jiraachuu isaa beekanii amanuu hin barbaanne, warra nama gadhoomsan, warra ofii gadhaan, warra dhagna isaan irratti xurii diban, waan inni boqonnaa tokko irratti tarreessu sana hundumaa dubbateetu firdiin Waaqayyoon warra waan akkasii waan boqonnaa tokko irratti tarreessine sana irratti hojjetu akka dhufu qajeelaa immoo akka inni ta'e beekna. Ati yaa namana eenyuun jechaa jira jechuudha. Warra Israa'eliin jechaa jira jechuudha. Ati yaa namana warra waan akkasii hojjetan ittiin faraddaa ofii keetii immoo suma isaan hojjetan gootu. Kana gochaa gaa firdii Waaqayyoo jalaa baqattee waan baatu sitti fakkaata jedheetu mallattoo gaaffii kaa'ee dhaabaa jechuudha. Amma lakkoofsa 3tti. Yeroo nama biraatti farannu maal mul'isaa jira jechuudha. Wanti sun cubbuu ta'uusaa akka beeknu mul'isaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf abalu sobduudha gaafa jennu sobuun cubbuudha kan jedhu maal godheeraadha. Beekaa jenneetu firdii ofirratti faradaa irraa jechuudha. Sobuun cubbuu akka inni ta'e ani beekaa. Abaluu hattuudha gaafa jennu hattuu ta'uun cubbuu akka ta'e ani beeka jenneetu dhugaa nuu galee fuula Waaqayyootti faradaa jirra. Beekaa jennee dhugaa ba'aa jirra jechuudha. Amma gaa warra Yihuudiif warra Yihuudiin ta'in gidduu garaagarummaa guddaa tokko macaafa qulqulluu irraa argannu maal inni? Lamaanuyyuu seera Waaqayyoo irra darbu. Lamaanuyyuu cubbuu hojjetu. Lamaanuyyuu inatu, lamaanuyyuu inejju, lamaanuyyuu inamatu, lamaanuyyuu inajjeesu, lamaanuyyuu injibbu. Garaagarummaan jiru garuu maal inni? Warri Yihuudiin taane ifatti godhu, ifatti machaa'u, ifatti ajjeesu, ifatti waan barbaadan godhu. Warri Yihuudii taano dhoksaatti godhu isaan immoo. Dhoksaatti cubbuu shaakalu, dhoksaatti cubbuu hojjetu. Cubbuun isaanii waan bakkeetti ba'een beekaminiif qofa warri cubbuun isaanii bakkeetti beekame immoo kondemen godhu, hin konnanu jechuudha. Warri kun cubbamootadha jedhaniitu hin ceepha'u jechuudha. Hin faradu, warra kaan irratti faradu. Cubbuun isaanii waan hin mul'anneef. Kan isin dhibu macaafa qulqulluu keenyarraa cubbuu guddaan Waaqayyo balaaleffatu maalinni jettanii yoo qayyadattanii cubbuu of arguu dhabuu jedhamuudha. Yookaan gibbizinnat, haayipokiraasii isa jennu jechuudha. Gibbizinnat of arguu dhabuu jedha afaan Oromoon isaa. Of arguu dhabuu jechuun maal jechuudha? Isa gooftaan utubaa kee keessaatu jiru akkamitti utubaa obboleessa kee keessaatti quba qabdaa? Si keessa akka utubaa jira. Ati keessi kee qulqulluu miti. Boqonnaa 23 wangeela Maatiyoosiin gaafa dubbifattan waa'ee warra Fariisotaa gooftaan Yesuus waan baay'ee kanatti guutummaan isaa waa'ee of arguu dhabuuti. Maatiyoos boqonnaa 23 irraa uffata keessan gad dheereffattu, karaarra dhaabbattanii kadhattu, ija insilaalaa irraa dhaxxanii asraata kaffaltu, ija dimbilaalaa irraa ija kooftanii dhaxxanii asraata kaffaltu. Seera Waaqayyoo isa gurguddaa immoo ni eegdanii, jaalalatti hin jiraattanii, amanamummaatti hin jiraattanii, Yesuus Kiristoosiin hin kabajjanii. Garuu immoo fakkeessuudhaaf jettaniitu ija dimbilaalaa lakkooftanii kurnoo keessan fiddanii kaffaltu. Waaqayyoon goyyoomsuu barbaaddu. Kaabbaa amantaa uffattaniitu keessi keessan xuraa'aadha. Isin akka awwaala maragamaa nooraa dibamaati. Awwaalli keessi isaa keessi reeffa qaba, foolii badaa qaba, bakkee isaa ababaa jira, bakkeen isaa qalama dibamaadha, bakkeen isaa namatti tola, axiriin xaxaramee jira. Himna bira irraa bareedee kan hojjetame dhagaa cululuqaa bareedaatu irra kaa'ama. Isin akka awwaala nooraa dibamaati. Keessi keessan jibbaan guutuu, keessi keessan xuraa'ummaan guutuu, bakkeen keessan namatti tola, haasaan keessan namatti tola, uffati keessan namatti tola, rifeensi keessan namatti tola, nagaan keessan namatti tola. Namoota Waaqayyoo fakkaattu keessi keessan garuu kan xuraa'e, kan babbade, foolii gaarii kan hin laanne, jibbaan kan guute, sassataan kan guute keessi keessan kanadha jedheetu ijatti gooftaa Yesuus Fariisotaaf barsiisota seeraa warra ijoollee Israa'eliin hundumaa isin ijoollee marrata abbaa keessan fakkaattu. Abbaan keessan Beelzeebulidha. Abbaan keessan sajjeesaa sanadha, sobduu sanadha, sabbaa sobaa sanadha. Akka abbaa keessanii hattu, akka abbaa keessanii ejjitu, akka abbaa keessanii xurooftu
isin awwaala nooraa dibamaadha. Boqonnaa 23 irraa warra Fariisotaan warra Jewusiidhaan gooftaan ijaaf ijatti kan inni dubbatu kanadha. Waaqayyo maal balaaleffata yoo jettan cubbuu keessaa cubbuu guddaan Waaqayyo balaaleffatu cubbuu fakkeessummaadhaan jiraachuuti. Kaabbaa amantaa uffatanii jiraachuuti. Maqaa guddaa baatanii nama Waaqayyoo paastarintinaa wangeelaawwiintinaa warra waldaa mulu wangeelii jedhamanii kaabbaa amantaa, kaabbaa mana amantaa, kaabbaa tajaajilaa kana uffatanii namoota duratti uffata gadheereffachuudhaan rifeensa ofii shaffanachuudhaan waan qajeelummaa fakkaatu gochuudhaan jiraachuudhaan deddeebi'uun balaaleffadhaa gibbizinnat inni Baaybiliin jedhu isa kanadha. Jara kanarraa kan argina. Hojiin keessan tokkodha. Warra kamii wajjin? Warra Yihuudiin ta'e wajjin. Gabaa tokko nagadduu, cubbuu tokko hojjettu, lamaanuun keessan xuraa'oodha kan garaagara isin godhu. Isin dhoksaatti machooftu, jarri immoo ala ta'anii biiraa isaanii dhugu. Bakka. Isin miriindaa fakkeessanii, ispiraayitii fakkeessaniitu qodaa ispiraayitii naqatanii biiraa dhudhu. Isaan immoo beddellee biiraa kan jedhu dhaabbatanii dhugu. Lamaan keessan machooftuudha. Garaagarummaan keessan xaarmuziin sabbaa tokko kan biiraadhaan inni kan abbaa tokko immoo kan miriindaa ta'uu danda'a, waan biraa ta'uu danda'a kan jedhudha. Gabaabumatti yaadisaa jechuudha. Kanaaf maal jechuu isaati Waaqayyoo saba Waaqayyoo baay'eerra akkasitti yaadan kanan barbaadu waa'ee fakkeessummaati. Tarii warreen tara sagalee kana barannullee waan fakkeessaa jirru yoo qabaan waldaa keenya biratti namoota gaggaarii, haadha manaa keessan biratti namoota gaggaarii qulqulloota, ergamoota, ijoollee keessan biratti ergamoota qulqulloota, haadhaaf abbaa keessan biratti qulqulloota warra waaqarraa fakkaatanii iddoo hojii keessanitti eenyummaa keessan isa dhugaa isintu beeka. Yeroo qofaa taatan eenyummaa keessan isa dhugaa isintu beeka. Eenyummaan namaa inni dhugaan iddoo dukkanaatti baramaa jedhama. Iddoo dukkanaatti barama eenyummaan namaa inni dhugaan. Lafa namni nama hin argine, lafa tajaajilaan nama hin argine, lafa maatiin nama hin argine, lafa gaaddanyaan nama hin argine, biyya nama hin beekne. Eenyummaan namaa inni dhugaan iddoo dukkanaatti barama. Dukkana keessa barama eenyummaan namaa inni dhugaan. Fedhi namaa amalli dhugaan ni dhugaan. Amalli namaa inni dhugaan iddoo dukkanaa keessatti barama. Kanaaf warra irra teenya dhaggeeffannu kun iyyuu dhimmi isaa dhimma warra Jewusii miti. Dhimmi isaa dhimma warra Israa'el miti. Dhimmi isaa dhimma keenyadha. Waaqayyo cubbuu akkamii jibba yoo jettan cubbuu gibbizinnat, hipokiraasii, fakkeessummaa, kaabbaa amantaa uffatanii namoota Waaqayyoo fakkaachuu caalaa waan jibbuun qabu Waaqayyo. Kanaaf warra Jewusiin akka jedha. Isin immoo maal faraddu? Isinis maal dubbattu? Cubbuun keessan ikkoo tokkodha. Hundumti keessan cubbamoodha jedheetu nama biraatti hin faradinaa. Cubbuu namichi isin hojjeteen ati isin hojjetta. Gaafa faraddu immoo ofirratti dhugaa ba'aa jirta. Kana beekiidha. Kan arginaa ijoollee Israa'eliin illee Waaqayyoo gaaf tokko keessumatti Ermiyaas boqonnaa 3 gaafa qayyabattanii tiraayibii 12 jira. Gosa 12 jira ijoolleen Israa'el. Gosoota 12 kana keessaa bara 722 warri Asiiriyaa dhufanii qomoo 12 keessaa qomoo 7 balleessaniitu guutummaatti kan isaanii godhan. Warra kaabaa warra jennu magaalaa guddaan isaanii Samaariyaa jedhama. Warri qomoo 2 Biniyaaminiif Yihuudaa duwwaatu kibbatti hafe. Isaan mana qulqullummaa qabu Waaqayyoof hin jiraatu warra kibbaa jedhamu isaan. Gaaf tokko Waaqayyo warra Yihuudaa warra kibbatti hafe kanaan Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irraa akkasittiin jedhaan. Yihuudaa jedheen. Siin ishee naafe nama namnerra Israa'el ishee nagante ishee wayyaa. Yihuudaa ishee nama namnerra Israa'el ishee tootaalii nagatte ishee nagante ishee wayyaa jedhe Waaqayyo. Waaqayyo maal jibba jettan? Fakkeessummaa jibba Waaqayyo. Waaqayyo maal jibba jettan? Kaabbaa amantaa uffatanii jireenya cubbuu keessa jiraachuu jibba Waaqayyo. Kanaaf namni bade abdii qaba. Macaafa qulqulluu keessatti immoo akka jedhamiti utuu isin teessanii warra Fariisotaa, utuu isin wangeela baattanii deemtanii, utuu isin torbanitti torba mana qulqullummaa dhaqxanii, utuu isin ayyaanota bebbeekamoo hundumaa ayyaaneffattanii, utuu isin ija dimbilaalaa lakkooftanii kurnoo kaffaltanii garuu Waaqayyo biraa qoodatu hin qabaatin warri ejjitoonni, warri alaleen, warri cubbamoonni isin dura mootummaa Waaqayyootti akka hin galle ilaalladhaa, akeekkadhaa, haleelladhaa. Warra Fariisotaan akka jedhan isin dura warri cubbamoonni warri kun halaleedha, warri kun machooftuudha, warri kun ejjituudha, warri kun warra gubboo fudhattuudha jettan isin dura mootummaa Waaqayyoo akka isaan hin galle akeekkadhaa, sodaadhaa, ilaalladhaa. Maaliif jennaan fakkeessummaan rakkisaa.
namni nama argu waaqayyo duwwaatu nama argaa kabaji keessan gadi hin bu'u waldaan ammayyuu koree wayii goote sin filti namoonni ammayyuu akkasin mana isaa hidhattan isin afeeru nuu kadhadhaa isiniin jedhu cubbuu keessa jirtan isiniif waaqayyo duwwaatu wal beekaa fakkeessummaa keessaa ba'uun baay'ee rakkisaadha. Boolla namni keessatti qabee nama argee nama hin baafneedha. Boolli fakkeessummaa jedhamu gibbisinnati jedhamu kun. Tun machaa'ee torban tokko machaa'u. Ayi mucaa'uun tajaajilaa ture jedhanii hundumtuu bo'anii dhufanii naa kadhatanii qabanii na deebisu. Cubbuu mul'ataan hamma ni nama miidhu caalaa cubbuu dhokataan amma ni nama miidhu caala. Fakkeessummaan amma inni nama miidhu cubbuu mul'ataa caalaa jireenya namaa toora waaqayyoo irraa balleessuu amma danda'utti addunyaa waaqayyoo alama gochuu danda'a. Gibbisinnat, hypocrisy, fakkeessummaa, of arguu dhabuu, kaabbaa amantaa jala deddeebi'uu, waldaa dhufnee jireenya waaqayyoof hin taane jiraachuurra utuu qaxii goonee waldaa maqat goonee dhufuu dhiifne tokkunne wayya. Silaa gaafa sana yookiin jaarsi waldaa yookiin namni nu beeku yookiin firri keenya kufteertaa dadhabdee jirtaa maa waldaa dhiiftee nuun jedha namni. Warra waldaa keessa taa'ee jireenyi xuraa'ummaa mana isaanitti ijaarrate caalaa warra waldaa dhiise wayya. Dhuguma isiniin jedha. Warra waldaa dhufaa jireenyi cubbuu sammuun isaanii cubbuudhaan manca'e caalaa warra naayit kilabii jiran warra gubboo fudhachaa jiran warra karaa waldaan baane wayya. Kana na jedhe miti macaafa qulqulluutu jedhe. Maaliif jennaan cubbuu namni keessatti namaa gaddee namaa hin kadhanne cubbuu namni keessatti namaa gaddee nama hin jajjabeessine cubbuu akkasiiti waan ta'eef. Israa'eloonni cubbuu akkasii keessa jiru. Kanaaf Waaqayyo akka jedhe Yihuudaa ishee nama namnerra Israa'el ishee nagante wayya. Israa'el mana qulqullummaa dhaquu dhiifteetti. Aarsaan dhiyeessotteetti. Israa'el Waaqayyo raajii namaan kaasotteetti. Injiru iyyuu dheetteetti. Yihuudaan garuu jiraachuu kobeetti nan sodaattu. Mana qulqullummaatti hin deddeebiti ofii ishee garuu hin qulqulleessitu. In baratti garuu dhugaa beekuu biraan geessu. Kaabbaa amantaa jala waan jirtuuf immoo namatti faraduun ishee salphaadha. Namatti faraduun ishee salphaadha. Jireenya akkasii keessa jirra yoo ta'e Waaqayyo nu haa fayyisu. Waaqayyo nu haa fayyisu. Cubbuu fakkeessummaa yaadattu yoo ta'e Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 11 kaaftanii guyyaa tokko Fariisiin tokko ka'eetu gooftaa dura dhaabbate. Gooftaa dura dhaabbatee dhufee akka jedhe mana qulqullummaa bira dhaqeetu gooftaan dhaga'u gara mana qulqullummaatti galagalee yaa Waaqayyo yaa Waaqa Israa'el sin galateeffadha. Sababni isaa immoo baga akka namitti cubbamtuu kanaanan godhin baga akka namitti qaraxxuu fuutu kanaanan godhin waliin dhooftee abbaa barbaaddetti dabaltee abbaa barbaadde irraa hirrifteetu qaraxa fuuti. Ani garuu torbanitti guyyaa 2 nan sooma waan an qabu warra rakkataniif nan laadha mana qulqullummaatti nan deddeebi'a ani sii qulqullaa'eera bagan akka namitti kanaan ta'in jedheetu galateeffata ture dhaabbatee Waaqayyoon. Namitti cubbamtuun sun immoo gara Waaqayyoollee ol jedhee ilaaluu sodaateetu jedha. Mataasaa boquusaallee ol qabee Waaqayyoon hin ilaalleedha. Boquusaa gad deebisee harkasaa laphee isaarra kaa'atee yaa Waaqayyo ana nama cubbamaa natti araarami jedhee Waaqayyoon kadhateedha. Waaqayyoon daffaruutti fakkaate ol jedhee samaayii kana ilaaluun illee ol jedhee mana qulqullummaa ilaaluun illee Waaqayyoon daffaruutti fakkaate ansi ilaaluun naan malu an gara kee ilaaluun naan malu ani gara mana qulqullummaa kee ilaaluun naan malu ati qulqulluudha. Ani immoo dhuguma cubbamaadha. Ani immoo dhuguma qaraxxuudha. Barootan jiraadhe cubbuu nan dabarse. Barootan jiraadhe xuraa'ummaa nan dabarse. Yaa Waaqayyo ana nama cubbamaa natti araarami na maari na fayyisi jedhee Waaqayyoon kadhata. Gooftaan yeroo sana gabba'ee bartoota gaafate. Bartoota jarammaa lamaan argitaniittu warra kana lamaan keessaa eenyutu qajeelaa ta'ee ba'e? Dubbiin isaa dubbii qajeelummaati. Eenyu qajeelaa ta'ee ba'e jennaan namicha araara Waaqayyoon kadhate. Namicha araara Waaqayyoon kadhate cubbuu isaa himate sun qajeelaa ta'ee ba'e. Namichi boosti godhe sun garuu ani nan sooma, ani horii koo warra dhabaniif nan kenna, ani kurnoo nan kaffala, ani mana qulqullummaatti nan deddeebi'a. No. Waaqayyo kan inni ilaalu keessa garaa namaati. Fakkeessummaadhaan deddeebi'uun qajeelaa nama hin godhu. Cubbuun Waaqayyo balaaleffatu inni guddaan ejja miti. Ejji cubbuu xinnoodha jechuu koos miti.
Cubbuu waaqayyo balaaleffatu inni guddaan nama ajjeesuu miti. Nama ajjeesuun cubbuu salphaadha jechuu koos miti. Cubbuun cubbuu caalu maal yoo jettan fakkeessummaadha. Kaabbaa amantaa keessa jiraachuudha. Namoota gurguddaa fakkaatanii fuula waaqayyootti xinnaatanii mul'achuudha. Ati inni nama biraatti faraddu waama jarri godhanoo goota kan argu waaqayyoodha. Maa faraddaa jedhe. Lakkoofsa 4:11 irratti gaafa qaxxanii dubbiftanii Yihuudii ta'utu firdii jalaa nama oolcha miti kan jedhudha guutummaan isaa gaafa samaraayis godhu. Yihuudii ta'uun firdii jalaa nama oolchatu hin taane inumaayyuu firdii guddaa namatti fidaadha. Akkamitti kan jedhu gaafan dubbadhu sinii galaa deema. Lakkoofsa 4 kaasee akka jedha. Baay'ina gaarummaa isaa obsa isaa siif danda'uu isaa salphaatti ilaaltaare. Baay'ina gaarummaa isaa obsa isaa siif danda'uu isaa salphaatti ilaaltaare. Gaarummaan waaqayyoo gara gaddarannaa yaada garaatti akka si geessu in hubattuure. Mata jabina keetii fi yaada garaa keetii gaddarachuu diduu keetiin garuu guyyaa dheekkamsaatiif guyyaa firdiin waaqayyoo inni qajeelaan itti mul'atuuf dheekkamsa ofirratti walitti qabdaa jedhee dubbata. Gara kanaatti waa'ee dheekkamsa ofirratti walitti qabutu hin darbin dura qubna gara tokkoon isinitti dubbachuu barbaada. Tokko ammaatti maa ilaalleerraa cubbuu guddaan waaqayyoo jedhu fakkeessummaadha, gabbisinnatiidha inni. Qubna garri biraan boqonnaa 2 kana lakkoofsa 4 kaafnee nuun argannu maal inni Yihuudii ta'uun ani Yihuudii waan an ta'eef waaqayyo akkasumatti naa dhiiseera kan nu jechisiisu kan boosti goonutu hin taane Yihuudii ta'uun itti gaafatamummaa caalu fudhachuudha. Taxayyaaqinnati isa kan warra biyya lafaarra caalu isa fudhachuudha kan jedhu argina. Macaafa qulqulluu keessaa namoota waaqayyo dubbii xinnoodhaaf dheekkamsa guddaa irratti bobeesse gaafa ilaaltan namoota waaqayyo baay'ee ofiisaa mul'iseefidha. Waaqayyo warra baay'ee ofiisaa mul'iseefitti baay'ee dogoggorarra funaana waaqayyo. Irraan deebi'a. Waaqayyo warra baay'ee ofiisaa isaanitti mul'iserra dogoggora xixinnoo funaana waaqayyo. Kana Musee irraa ilaaluu dandeessu. Cubbuun Museen godhe cubbuu guddaa miti. Akka keenyatti jechuudha. Ammatu cubbuudhaaf sadarkaa laadhaa jedhamee seera lakkoofsaa boqonnaa 20 lakkoofsaa 7-12 kan jiru meesiniin dubbisa. Seera lakkoofsaa boqonnaa 20 7-12 kan jiru akkas jedha. Akkas jedha. Waaqayyo yommus Museedhaan ulicha fudhadhuutii atiif Aaroon obboleessi kee waldaa walitti qabaa. Ija isaanii duratti kattichatti dubbadhu inni bishaan hin burqisiisa. Ati akkasitti katticha keessaa bishaan isaaniif baaftee jarriif horiin isaanii akka dhugan hin gootaa jedhe. Museen akkuma Waaqayyo sabboometti ulicha fuula Waaqayyoo duraa hin fudhate. Museeniif Aaroon kattaa sana duratti waldicha erga walitti qabanii Museen isaaniin isin warra didduu nana medhagaa. Miira keessa galaa jira amma Museen. Maal jedhe saba Israa'eliin? Isin warra didduu nana medhagaa. Amma gaa nuyi kattaa kana keessaa bishaan isinii baafnaare jedhe. Bishaan baasuus hin barbaadne Museen. Waaqayyo akka saba kanatti dheekkamu barbaade Museen. Sabi kun saba guungumuudha waan ta'eef gara Waaqayyoo jira laa Museen gara isin dhibu. Waaqayyoon taaraa jira Waaqayyoo faaraa jira malee. Maa Waaqayyoon rakkiftuu jedheetu saba didduu nana jedhee ka'e immoo amma gaa bishaan isinii baasa. Utuu Waaqayyo bishaan dhoowwatee barbaada jechuudha saba sana. Maaliif? Waaqayyo maaf hinaafaa jira malee Waaqayyo irratti hinaafaa Waaqayyo irratti ka'aa jira miti. Waaqayyoof hinaafaa jira garuu miila keessa galeera baay'ee. Amma gaa nuyi kattaa kana keessaa bishaan isinii baafnaare jedhe. Kana booddee Museen harka isaa ol fudhatee si'a 2 ulee isaatiin katticha rukute. Aariidhaan si'a 2 rukute. Waaqayyo garuu maal godhe? Kattichatti dubbadhu jedhe Waaqayyo. Museen garuu maal godhe? Si'a 2tu rukute ulichaan. Bishaan baay'eenis achi keessaa hin burqe. Waaqayyo kan isin dhibu asaraarii Museetiinis hojjeteera. Yeroo tokko Waaqayyo asaraarii keenyaanis hin hojjeta. Akka waan itti hojjennu kan inni barbaadu jira. Yoo hundi isin hojjeta Waaqayyo tokko. Kanaafidha zayitiin kan inni nama fayyisuuf. Kanaafidha bishaan kan inni nama fayyisuuf. Kanaafidha namni biyyoo ammaarratee galee alanfatee kan namni fayyuuf kanaafidha. Waaqayyo asaraarii namaanis hin hojjeta tokko. Namicha hojjeteef garuu wayyoo. Namicha asaraarii Waaqayyo jijjiireef garuu wayyoo.
bishaan baay'eenis achi keessaa hin burqe. Jarri hundinuu horiinis hin dhugan. Namni hin dhugin iyyuu hin jiru. Bishaan karaa Waaqayyoon jedhe hin ba'e. Bishaan asaraarii Waaqayyoon barbaadanii hin ba'e. Namnis dhugee quufe, horiinis dhugee quufe. Waaqayyo amma Musee fi Arooniin amma gaa Waaqayyo dinqii isaa hojjeteera, saba isaa dheebuu baaseera. Karaan hin jedhin yoo ta'e iyyuu saba isaa dheebuu baaseera Waaqayyo. Ergasii booddee namicha karaa Waaqayyoo morme kanatti deebi'aa jira jechuudha Waaqayyo deebisee. Musee fi Arooniin sababii isin natti hin amaniniif Israa'eloota duratti waan isin anan qulqulleessiniif isin waldaa kana biyya gara isaaniif kennetti hin galchitan jedhe. Iddootti Israa'eloonni Waaqayyoon morman Waaqayyo immoo qulqulluu ta'uu isaa mul'ise kun bishaan Mariibaa jedhamaa jedha. Yeroo tokko tokko Waaqayyo maal godhan isiniin jedhee asraarii keenyaan hojjeta Waaqayyoon tokko tokko. Hin godhinaa nuun jedhee yoo nuun lakki jennee gooneen hojjeta Waaqayyoon tokko tokko. Waan hin barbaadin hin godha Waaqayyoon tokko tokko. God is perfect will, God is permissive will jedhamee iddoo lamatti qoodama yaadi Waaqayyoo. Perfect williin Waaqayyoo Museen dubbatee kattaa keessaa bishaan akka baasu ture. Gaafa Museen miira keessa galee Waaqayyoon didu garuu Waaqayyoo karaatti jettee nan hojjedha. Tisokee saba koo bishaan nan obaasa, horii isaanii nan obaasa, hundumaa nan quubsa, si wajjin garuu naa soomnaa jedhe Waaqayyo Museedhaan. Waldaa baay'eedhaan akka Waaqayyo akkas jechaa jiru beektu amma sinam. Tajaajiltoota baay'eedhaan akka Waaqayyo akkas jechaa jiru beektu amma. Saba koo nan fayyisaa, kaleettiis nan fayyisaa, mataa dhukkubbiittis nan fayyisaa, kaansariittis nan fayyisaa, si wajjin garuu hin haasa'u. Karaan itti fayyina laannu karaa kanadha. Macaafa qulqulluudhaan dheera. Asraarii koo kana yoo didde garuu achiinis nan fayyisaa, saba koo dheebuu nan baasa, si wajjin garuu hin haasa'u. Hin haasa'umnaa Waaqayyo immoo haasaa sana ormaanii miti gaammaddanatti. Biyya Kanaaniin hin galtan baay'ee ulfaataadha. Waggaa 40 gatii kaffalaniif. Museen ba'aa guddaa baate saba sanaaf. Dadhabbii waggaa 40 jalaa karaatti hambise Waaqayyo. Maaliif? Natti namanne. Waan an jedhutti namanne. Kan keessa malee kan koon dhageenye jedhe Waaqayyo. Waa'ee isaa dubbachuu barbaade miti. Amma kun cubbuu guddaadha yoo dhiisee maal ta'a Waaqayyo? Yoo ammoo bishaan sana illee baasuu dhiisee dubbadhuun siin jedhe rukutiin siin jedhe hin baason immoo maal ta'a Waaqayyo? Iddoo Arooniin karaatti hambisu, iddoo Musee karaatti hambisu. Musee Waaqayyoof gadi hin kaffalle. Museen Waaqayyoof jedhee hin beelofne, irratti hin gungumamne, si ajjeefna hin jenne saba Israa'el Museedhaan. Museen guyyaa tokko Waaqayyoon anaan galmee jireenyaarraa ana haqi, sabi kun agalu hin jenne. Museen Waaqayyoomti immoo Museedhaan Museen gara laafessa hin jenne gaaf tokko. Kan akka gara laafessa akka Musee biyya lafaa irratti hin dhalanne hin jenne Waaqayyo. Museen Waaqayyoof gadi hin kaffalle. Museen saba Waaqayyoof gadi hin kaffalle. Maarra darbuufii dide Waaqayyo? Maa dhiisuufii dide Waaqayyo? Amala Waaqayyoo keessaa waa tokko isinitti agarsiisuu barbaade. Waaqayyo baay'ee ofii isaa isinitti mul'iseennaan responsibilitii guddaa isinirra jira. Baay'ee isin gaafata Waaqayyo. Waaqayyo baay'ee carraa isinii laateennaan baay'ee isin gaafata. Kanaafidha firdiif akka isinii hin taane macaafa qulqulluun gaafa inni jiru. Fakkeenyaaf Waaqayyo carraa barumsaa nuu laateera. Waaqayyo carraa barumsaa isinii laateera taanaan sodaadhaa. Baay'ee isin gaafata Waaqayyo. Roomee boqonnaa 2 irraa kana baranna. Waaqayyo carraa isa beekuu isinii laateera taanaan sodaadhaa. Baay'ee isin gaafata Waaqayyo. Maaliif jennaan Roomeen boqonnaa 2 akkas jedha. Waanuman isinii kennan isin gaafadhaa. Warran seera kenneef seeraan isaan gaafadhaa. Warran seera laanneef isaanis waan itti qabatan hin qaban. Yehillinaa kan jedhamu konsheesii kenneera dhala namaafan. Waan gadheef waan gaarii beekuu akkasumatti namaa kenneera. Pheenxee ta'uu hin qabu namni nama ajjeesuun cubbuu akka ta'e beekuudhaaf. Waldaa mulu wangeelii ta'uu hin qabu namni sobuun cubbuu akka ta'e beekuudhaaf. Maaliif jennaan dhala namaa keessa seera koo kaa'eeraa jedhe Waaqayyo. Maaliinan isaan gaafadha ree gaafa firdii Yesuus Kiristoosiin namni itti lallabne hoo abaabilii koo akaakayyuu koo abboota koo darban wangeelloo biyya nan galle waggaa 150 dura yoo jettan noo jedha Waaqayyo. Seera uumamaan sammuu namaa keessa kaa'e sobuun cubbuu akka ta'e hatuun cubbuu akka ta'e kaa'eera. Jeneraal revelationiitu jira. Namni uumama laalee na barbaaddachuu qaba ture
Kanaanis waan itti qabatan hin qabdan. Boqonnaa tokkorraa boqonnaa lamarraa jecha waan itti qabatan hin qaban jedhu kana deddeebinee arganna. Kamiifuu maal isiniin jechuun barbaade Waaqayyo baay'ee ofii isaa isinii mul'iseera taanaan baay'ee isin gaafata sodaadha Waaqayyo. Waaqayyo waldaan keenya namatti tolti barumsa barsiiftii barumsa gaggaarii jira waldaa kana keessa namatti tola faarfannaa gaggaarii jira namatti tola waldaan kun. Waaqayyo waldaa namatti tolu isinii kenneera taanaan baay'ee isin gaafata sodaadha. Karaa faarfannaa gaaf tokko kan waasiin hin jenne barumsa ganamaarraa gaaf tokko akkasiin hin jenne waaree booda guyyaa tokko akka jedhe sitti hin dubbanne qayyabannaa macaafa qulqulluurraa gaaficha akkasiin hin jenne sagantaa maatii irratti gaaf tokko akkasiin hin jenne ani jedhee Waaqayyo gaaf tokko gaafata. Wanti Waaqayyo dubbatee balleessu hin jiru. Jechoota isaan balleessu Waaqayyo hinqisaasessu Waaqayyo sagalee isaa hinqisaasessu Waaqayyo ittiin deebi'ee gaafata Waaqayyo. Barsiisee ka'ee fatanaa qaba jireenyi kiristaanummaa. Carraa argattan kana sodaadhaa. Carraa barachuu argattan kana sodaadhaa. Nan gaafadhaa jedhe Museen cubbuun hojjete amma kan saba Israa'eliin ga'u. Sabi Israa'el koo Waaqayyo hin danda'u jedhani. Waaqayyo bishaan baasuu hin danda'u jedhan. Museen garuu Waaqayyo hin danda'a jedhe. Garuu hin aare miira keessa gade. Kun kanaan hin galu sadhowwaa. Waaqayyo baay'ee laannaan baay'ee gaafata. Kan guddaatti kennamerraa guddaa gaafatamaa jedhe Gooftaan yeroo barsiisu. Amoos boqonnaa 3 baay'ee na dhiba. Baay'ee mana dhiba. Wanti Waaqayyo saba Yihuudaadhaan jedhu tokko. Amoos boqonnaa 3 lakkoofsa 1-2 akkasin dubbifattan nan barbaada. Amoos boqonnaa 3 lakkoofsa 1-2 irraa. Raajii Amoos akkas jedha. Yommus raajichi yaa namoota Israa'el dubbii Waaqayyoo. Yommus raajichi yaa namoota Israa'el dubbii Waaqayyoo isanni isin irratti guutummaa sabannoo ofii isaatii biyya Gibxii baasee irratti dubbate dhaggeeffadhaa. Innoo saba lafarraa hundumaa keessaa ba'eessa godhee beekee isin duwwaa ofitti qabeera. Waaw! Lakkoofsa 2 kana toona isin ta'eera deebi'een dubbifadhaa akka jedha. Innoo saba lafarraa hundumaa keessaa ba'eessa godhee beekee isin duwwaa ofitti qabeera. Kanaafis ani yakka keessan hundumaa isinitti nan ilaala jedheera jedhee. Waaqayyo maal jedheera? Ani saba lafarraa hundumaa keessaa ba'eessa godhee beekee isiniin duwwaa maal godheera? Ofitti qabeera. Gibxi jira ofitti hin qabne, Itoophiyaawwan turaniiru ofitti hin qabne, warri kan biraan turaniiru, warri Asoor jiru, warri kan biraan jiru ofitti hin qabne saba biyya lafaa hundumaa keessaan isiniin maal godhe? Ba'eessa godhee beekee maal godhe? Ofittan isin qabe. Kanaaf immoo maaliin godhe? Yakka keessan hundumaa isinitti nan ilaala yookaan isinirra nan barbaada, isinirra nan ilaala, isinin fattasha, dhufeen isin gaafadha. Callumadhee isin hin dhiisu. Macaafa faarfannaa keessatti immoo maal jedhee Daawit yeroo dubbatu Waaqayyo hafuura isaa yaada hinaaffaatiin duukaa bu'e maal godha? Hin hordofaa duukaa hafuura isaa kennee hin dhiisu Waaqayyo. Hafuurichaan maal akkasiin gootan immoo maal godha? Yaada maaliitiin duukaa bu'e? Na wajjin jirtu? Yaada hinaaffaatiin duukaa bu'aadha. Waaqayyo hafuura isaa sagalee isaa yaada hinaaffaatiin duukaa bu'a. Waan nama dubbataa jiru kanallee Waaqayyo yaada hinaaffaatiin duukaa bu'a. Dhugumaan isin jedhaan. Yeroo tokko waldaan maaliifidha kan isheen badaa siireesii hin goone fakkeenyaaf barumsa ganamaa baradhaa irraa Waaqayyo baradhaa jennee madiisi namni fataa itti nama dhuftu waatee barbaadan. Maaliif dhiifnaa namni waan godhe hundumaa sababii isaa wajjin barcuma firdii Kiristoos duratti guyyaan itti dubbatu maal jedha Phaawulos? Dhiyoodha hin dhufaa iyyaan daanduun nagaa waan gootan hunduma isaa sababa isaa wajjin. Waaqayyo carraa kenne hundumaatti isin gaafata. Kana beeknee taa'uu qabna. Carraa kenne hundumaa carraa isinii kenneedha Waaqayyo. Carraa isinii kenneedha taanaan sodaadhaa. Firdii hamaa gaaffii hamaa fuula keenya dura jira waan ta'eef. Kuni kiristaanaaf hin hojjetaa ilaalaa madeemna gutichumatu nu barsiisa waan ta'eef.
Kana duwwaa miti Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 1 barsiisota toof hin ariifatinaa nu warri barsiisota taane warra kaan caalaa firdii fudhannaa kan jedhu argina. Ibroota 10:26 irraa the greater covenant, the greater accountability. Itti gaafatamummaa guddaa, kakuu guddaa, itti gaafatamummaa guddaa. Kakuu caalu kenname, itti gaafatamummaa caalu duukaa kenname. Sodaadhaan eeggadhaa, rommaan eeggadhaa jedha macaafa qulqulluun. Gara Roomeetti gaagaafan isin deebisu jecha sadii arganna jecha irra deddeebi'amee dubbatame. Akkuma amala kootii yeroo baay'ee nan jaalladhani jecha macaafa irra deddeebi'u waan jaalladhuufi dheengaddamaa ilaalaa turre dabarsee isaan kenna kan jedhu ilaalaa turre. Har'a immoo duraan dursee warra Yihuudii kan jedhu argina. Mee dhaqaa ilaalaa irra deebi'aati booda kana dhuftan baay'een keessa waan ta'eef Roomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 16 irraa akka jedha. Ani wangeelatti hin yella'u inni humna Waaqayyoo isa warra amantii qaban duraan dursee warra Yihuudii akkasuma warra Yihuudii tanis fayyisuudha. Fayyinni carraan fayyinaa jalqaba eenyuuf kenname? Yihuudiif kenname. Kana naa qabadhaa. Carraan fayyinaa jalqaba eenyuuf kenname? Yihuudiif kenname. Duraan dursee warra kam jedha? Warra Yihuudiidha. Kana qabadhaa. Okay, carraan eekamsaa hoo? Carraan gaafatamoo? Carraan ifatamoo? Carraan dukkanatti gad darbatamoo? Carraan eekamsi Waaqayyo namarratti boba'oo? Ormootarraa jalqaba? Boqonnaa 2 irraa dhufee maal jedha? Ilaa akka jedha duraan dursee warra Yihuudii kan jedhu lakkoofsa 9 irraa dhiphinniif gidiraan lubbuu nama hamaa godhu hundumaatti ni dhufa. Kunis duraan dursee nama Yihuudii irratti akkasumas nama Yihuudii hin taane irratti dhufa. Dhiphinniif gidiraanis dheekkamsis irratti dhufa. Warra Yihuudii irratti dhufa. Duraan dursee isaan irratti dhufa. Fayyinnis duraan dursee isaan irratti dhufa. Maal jechuufan jedhe Waaqayyo carraa laata taanaan eekkamsa laata. Eekkamsa guddaa jira, carraa guddaa duuba. Itti gaafatamummaa guddaa jira, kakuu guddaa duuba. Araara guddaa duuba yeroo hundumaa firdii guddaa jira. Kakuu haaraan kakuu caaluudha. Kakuu caalu duuba garuu firdii caalu jira. Sabi Israa'el daabboo dhabe, damma dhabe, ija wayinii dhabe, bishaan boollaa dhabe bara kakuu moofaa keessa. Sabi kakuu haaraa garuu kakuunsaas akkuma guddaa ta'e firdiinsaas akkasuma guddaadha. Dubbii dammaa miti, dubbii wayinii miti, dubbii biyya lafaarraa biyya gaarii dhabuu miti. Firdiin Waaqayyoonni kakuu haaraa. Duraan dursee warra Yihuudii. Lakkoofsa 10 irraas gassiqaa dubbifadhaa. Duraan dursee nama Yihuudii jedhamas lakkoofsa 10 irraa. Waaqayyo dursa isinii laateera taanaan, carraa dursu isinii laateera taanaan, dursa dheekkamamuu, dursa dabamuu isinii laata duukaa. Kun dhugaa sagalee Waaqayyooti. Waan gurguddaa lama laallee ganama kana. Tokko cubbuun cubbuu caalu of arguu dhabuudha, gibbisinnat fakkeessummaadha inni. Inni lammataa immoo Yihuudii ta'uuf firdii jalaa nama hambisa miti. Inumaayyuu Yihuudii ta'uun firdii guddaaf nama qopheessaadha. Gara kontekestii keenyaatti an deebisa. Eenxee ta'uutu firdii jalaa nama hambisatu hin taane, waldaa dhaquuf firdii jalaa nama hambisatu hin taane, waldaa dhaquun gaariidha, eenxee ta'uun gaariidha, mul'oongeelii ta'uun gaariidha, tajaajilaa ta'uun gaariidha, maqaa gaarii qabaachuun gaariidha. Kanatu firdii jalaa nama hambisatu hin taane garuu maaltu firdii jalaa nama hambisa jennaan inumaayyuu pheenxee ta'uun gaafatamummaa guddaa namatti fida. Mul'oongeelii dhufuun immoo gaafatamummaa baay'ee guddaa namatti fida. Barumsa ganamaa barachuun immoo baay'ee guddaa namatti fida. Waaqayyo barumsa laateera taanaan gaaffii duukaa laata. Waaqayyo carraattiin isa beektan isinii laatee amma ofitti isin mul'ise, ofiisaa isinitti mul'isetu eekkamsa isaa immoo walitti isinii qaba. Kun dhugaa dubbii sagalee Waaqayyooti. Lakkoofsa 4:5 dirqama dubbachuun qaba waan ta'eef isheen dubbadhee fixa. Lakkoofsa 4:5 meera deebi'een dubbisa. Yookiis baay'ina gaarummaa isaa, obsa isaa, sii danda'uu isaa salphaatti ilaalta. Gaarummaan Waaqayyoo gara gedderannaa yaada garaatti akka si geessu nu hubattuure. Mata jabina kee fi yaada garaa keetii gedderachuu diduu keetiin garuu guyyaa dheekkamsaatiif guyyaa firdiin Waaqayyoon qajeelaan mul'atuuf dheekkamsa ofirratti walitti qabda. Dheekkamsa ofirratti walitti qabda. Baankii dheekkamsaa qabaa Waaqayyo kan jedhu nan xumura barumsa ganama kana. Waaqayyo baankii dheekkamsaa qaba. Waaqayyo cubbuu namatti walitti hin qaba, walitti hin lakkaa. Firdii Waaqayyo maal godha? Ofitti kuusaa jirta. Akka nama birrii baankii qabaatu dheekkamsa Waaqayyo
baankii kaa'achaa jirta sii taa'aa jira. Eegamsi kee amma waaqayyo carraa sii laatee, barumsa sii laatee, kitaaba sii laatee, TV manaa sii laatee, bilbila sii laatee, YouTube bantee dhaggeeffachaa waltee turuu dandeessu sii laatee, tajaajilaa sii laatee, bilisummaa amantii sii laatee, waa baay'ee sii laatee waaqayyo duukaa eegamsa sii laata. Guyyaa firdii jira eeggadhu. Akamma wali chillaa jechaa jirtu kuni egaa yoo jira kanaan dubbataa waa'ee keessa. Chillaa namni chillaa jechaa jirtu kuni eegamsa waaqayyo baankii kaa'achaa jirta. Eegamsa waaqayyo baankii kaa'achaa jirta. Waaqayyo baankii eegamsaa qaba. Eeyyee lakki. Waaqayyo baankii eegamsaa qaba. Eeyyee baankii eegamsaa qaba waaqayyo. Eenyuuf warra araaraaf gaarummaa waaqayyo eeyyama cubbuu godhanii lakkaataniif. Waaqayyo cubbuu walitti hin quusaa. Eeyyee eenyuuf araarasaa, siif obsuusaa, gaarummasaa, irra sii darbuusaa, beekaa yeroo sii laachuusaa, qalbii jijjiirrata nan dhiisaaf jechuusaa, siif eeggachuusaa, akka waan inni laayisensii sii laateetti yaadaa jirtaayii, akka waan inni cubbuu kee wajjin tabaabbaraa jiruutti yaadaa jirtaawoo jedheetu akkasitti yaadda taanaan baankii dheekkamsaa waaqayyoo irratti cubbuu kee kuufachaa jirta. Cubbuu kee kuufachaa jirta. Yaada keessan naa wajjin godhadhaas. Baay'ina gaarummaasaa, obsasaa, siif danda'uusaa salphaatti ilaaltaare. Inni koo akka yaada garaa kee geeddaratuuf carraa sii laachuusaati malee waaqayyo cubbuu wajjin walii galee hin beeku. Waaqayyo halalummaa wajjin walii galee hin beeku. Waaqayyo firdii jallisii wajjin walii galee hin beeku. Waaqayyo dhibaa'ummaa wajjin walii galee hin beeku. Waaqayyo xuraa'ummaa wajjin walii galee hin beeku. Garuu yeroo laata waaqayyo. Garuu carraa laata waaqayyo. In deebi'aa laatadha waaqayyo. Waaqayyo baankii dheekkamsaa qaba. Eeyyee. Warra kamiif? Warra araaraaf gaarummaa waaqayyo eeyyama cubbuu godhanii jiraachaa jiraniif. Waaqayyo baankii dheekkamsaa qaba. Lakki. Anaan ilaalaa ijoolleen ilaalaa isiniin jedheera. Anaan na hordofaa naan ijoolleen ganaa ba'anii faarfatu. Waaqayyo baankii dheekkamsaa qaba. Lakki. Warra hojii fannoo Yesuus Kiristoosiin gara jireenya isaaniitti fudhatanii jireenya waaqayyo jiraataniif. Waaqayyo cubbuu dhala namaatti lakkaa'u maal godheera? Dhiiseera. Karaa Kiristoosiin maal godheera? Biyya lafaa ofitti araarseera jedha waan ta'eef. Amma gaa Roomeen boqonnaan 2 lakkoofsi 6-11 waaqayyo firdii laataa kan jedhudha. Maal irratti? Hojii namootaa irratti firdii laata waaqayyo kan jedhudha. Waaqayyo nama hundumaaf adduma addaan akka hojii isaatti gatii kennaaf kan jedhudha. Inni warra obsaan waan gaarii hojjetan, warra akka godhan jedhee waan baay'ee jedheetu gonfoo laatan jedhu kan isin jireenya bara baraa laataa. Jireenya bara baraa. Dubbii nama dubbataa jiru kun dubbii maaliiti jechuudha? Dubbii gonfoo miti jechuudha. Dubbii maaliiti malee? Jireenya bara baraa argachuu fi jireenya bara baraa dhabuu haasaa jirra jechuudha. Warra akkasiin goone immoo maal godhaa? Itti faradaa'edha. Waa tokko akkasuma assignmentii fudhattanii galtan nan barbaada. Akkasuma assignmentii fudhattanii galtan nan barbaada. Roomeen boqonnaan 8 lakkoofsi 1 kutaa yeroo hundumaa akka malee hubatamudha. Nan dubbisa kutaa sana. Ilaa akka jedhe. Egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiru. Kutaa mudhifanne irraa maal jedhaa? Waaqayyo nama hundumaa kiristaana ta'uu, Yihuudoota ta'uu, warra Ormaas ta'u nama hundumaa waaqayyo maal godha? Akka hojii isaatti firdii laataa fi yeroo baay'ee barumsa sobaa jijjiiran torban irraa wajjin ilaalla. Biyya kana keessatti namoonni jireenya liqii akka isaan jiraatan kan godhu. Namoonni akka waan waaqayyo badaa cubbuu akka badaa hin jirree fooyya'eera waaqayyoonni kakuu haaraa kun badaa amma kanatti cubbuu akka badaa hin jiru akka isaan jedhan kan godhu. Waan barbaadan godhanii akka isaan nagaatti mana waaqayyo jiraatan kan godhu. Barumsa dogoggoraa baay'eetu jira biyya kana keessa. Waan nuun salphaama seenee TV irraa maalirraa ilaalaa ollee bira darbaa oolu. Achi keessaa inni tokko waaqayyo hin faraduu jedhu. Waaqayyo warra Kiristoos amananitti hin faraduu kana booddee jedhu.
Roomeen boqonnaan lama garuu Waaqayyoon faradaa inumaayyuu warri kakuu caalu fudhatan firdii caalu fudhatu. Ani saba biyya lafaa hundumaa keessaa bayeessa godhee beekee si duwwaa waan an filadheef cubbuun sirra barbaadaa jedhe Waaqayyo Israa'eliin. Dubbiin sirra barbaadaa jedhe Waaqayyo Israa'eliin. Waaqayyo dubbii nurra barbaada. Waaqayyo dubbii nurra barbaada. Kun laphee isaan takka inni qabatu naan barbaada. Waaqayyo dubbii nurra barbaada. Batalay warra kakuu caalu fudhanne irra Waaqayyo dubbii nurra barbaada. Musee irra dubbii xinnoo barbaade Waaqayyo. Namoonni biraa waan barbaadan gochuu danda'u. Museen nama akkamiidhaa? Waaqayyo fuula akka firaatti Musee wajjin dubbataa jedha boqonnaa 36 lakkoofsa 11 irraa seera ba'uurraa. Waaqayyo fuula namatti dubbatu irra dubbii barbaada. Waaqayyo nama akka firaatti itti dhiyaatu irra dubbii barbaada. Waaqayyo nama ilma isaa dabarsee fanniseef irra dubbii barbaada. In gaafataa jechuu kooti. Kunis dhugaa macaafa qulqulluuti. Keessa gallinnee gaafa barachaa deemnu xuruutti nuu gala. Waaqayyo firdii faraduu dhiiseera dhuguma. Firdiin warra Kiristoos qabanii jiraatan itti faradamu tokko illee hin jiru. Gaafa jennu maal jechuudha macaafa qulqulluu? Hojiin keenya nun gaafachiisu jechuudha. Sobi keenyarraa riwaardii tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Waliin dha'uun keenyarraa wanta tokko rakkina hin qabu jechuudha. Dhiibbaa tokko hin qabu jechuudha. Guyyaa afannee waldaa dhufuun keenyarraa wanta tokko rakkina hin qabu jechuudha. Waaqayyo galmee banamaa qaba yeroo hundumaa. Waan hundumaa kana irratti barreessu. Waan goone hundumaa sababa isaa wajjin kan ittiin nu gaafatu. Amma ofii isaa nutti mul'ise dubbii kan ittiin nurra barbaadu. Waaqayyoon galmeessa. Kun ergaa kakuu haaraati waan isin jedhu. Kun ergaa kakuu haaraati. Lallaba ajaa'ibaa kakuu haaraati amma waan hin lallabaa jiru kun. Lallaba dinqii kakuu haaraa. Faraduu Waaqayyoo. Dheekkamsa Waaqayyoo cubbuu irratti. Dubbii namarra barbaaduu Waaqayyoo. Macaafa qulqulluutu Waaqayyo yeroo hundumaa dubbii gadi hin qotu malee cubbuu gadi hin qotu hin jedha Baay'ee baay'ee. Waaqayyo yeroo hundumaa cubbuu gadi hin qotu garuu cubbuu gadi hin qotaa Waaqayyo. Isa kana jala murree bareechinee itti yaadnee beekuu nu barbaachisa. Kanaaf torbanarraa Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 6-11 akkasumas boqonnaa 8 lakkoofsa 1 wajjin wal bira qabneetu Waaqayyo eenyummaadhaan immoo hojiidhaan faradaa isa jedhu laallaa jechuudha. Bara kana keessa barumsa dogoggoraa jiru keessaa inni tokko maa inni Waaqayyo gaafa firdii laatu ati eenyu jedha malee maal hojjette hin jedhu kan jedhudha. Barumsa dogoggoraa dargaggoota baay'ee cubbuu keessa boolla cubbuu isaan keessaa hin baane keessa gadi buusa. Waldaa kiristaanaa keessaa tajaajiltoota baay'ee kan tuttuqu. Ati eenyu jedha malee Waaqayyo maal goote hin jedhu kan jedhudha. Ati eenyu jedha malee maal goote hin jedhu Waaqayyo. Kottaa jiru. Tooraan kottaa akkasitti ba'a. Kan jedhudha inni jedhu barumsa nuun ilaaluu qabnudha. Walumaa gala waa tokko samaraayisinii gochuun barbaada. Waa lama isinitti agarsiise har'a. Inni tokkoffaan cubbuun Waaqayyo jibbu inni guddaan gibbisinnat fakkeessummaadha. Kaabbaa amantaa jala dhokatanii namoota kan biraatti faraduudhaadha. Inni kan biraan immoo kakuu caalu duuba itti gaafatamummaa caalu jira. Ayyaana caalu duuba firdii caalu jira. Dheekkamsa caalu jira kan jedhudha. Kanaafuu maal goonuree of eeggannaadhaan jiraannu akka kakichaatti jiraannu leevelii kakuu nuu kennametti deddeebinu isa jedhudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen jettanii? Gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo keenya hin gubnu kadhachuun seera miti. Jechuun seera goonee dirqama yoo kadhanne malee hin ta'u hin jennu yeroo hin qabnu sagantaa baay'ee qabna waan ta'eef paastariin yeroo nu lallabannu kadhachuu danda'u amma kallattiidhaan gara faarfannaatti galla.